oduu bargamarraa qabanneen Newcastle United taphataa kilaboota gurguddoo Englandin barbaadamaatiin ture Hugo Ekitike gatii riikaardii kilabichaa ta'e mallatteessifachuuf dhiyaate. Ekitikeen taphataa dargaggeessa qaama fi qalbiin cimaa ta'e jedhamuun leellifama. Akka taanutti qindeessine. Hugo Ekitike abbaasaa lammii Kaameruun fi hirmeessaa lammii France irraa bara 2002 France magaalaa Reemsitti dhalate. Akadamii Reems keessatti ijoollummaa isaan kubbaa miilaa taphachuu kan eegale Ekitikeen bara 2020 Reems keessatti waliigaltee piroofeeshinaalaa mallatteessuun imala isaa jalqabe. Ekitikeen taphoota 28 garee jalqabaa Reemsiif taphateen gooliiwwan 11 galchuus waggaa tokko ergisaan kilaba Denmark Veelibold keessatti dabarsee iddoo amma jiruuf sababa ta'e. Paris Saint-Germain bara dorgommii 2022-23 ergisaa yeroo dheeraa Hugo Ekitike Reems irraa mallatteessifachuun waggaa tokkoon booda Euro miliyoona 35 jijjiirrichaa dhaabbitti geeddare. Garee Paris Saint-Germain yeroo Leo Messi, Kylian Mbappé fi Neymar Jr keessa turaniin Ekitikeef teessoo jijjiirarraa ka'anii taphachuun dirqama ta'e. Ergisaan kilabootarraa naanna'uu kan amaleeffatee Ekitikeen bara 2024 gara Jarmanii imaluun ergisaa waggaa tokko dhaabbitti jijjiiramuun Eintracht Frankfurtiif mallatteesse. So abdii hin kutatiin ga'umsa fi dandeettii qabu mul'isuuf ifaajaa kan ture Hugo Ekitikeen German Frankfurtitti abjuusaa akka jiraatuuf daandii kaa'ate. Hojjaansaa meetira 1 fi seentimeetira 90 saffisaa fi jabina qabuunis dinqisiifama. Ulaagaawwan taphattoota sarara fuulduraarraa barbaachisan hunda kan guuttate Ekitikeen kubbaa fageenyarraa dhiite fi addaan itti bu'ee galchuun dabalataa teeknika qabuun taphattoota sarara ittisaa garee faallaatiif matboowwoodha. Hugo Ekitikeen bara dorgommii darbee taphoota 48 Frankfurtiif taphateen gooliiwwan 22 galchuun 12 mijeesse. Kanarraa ka'uun kilaboonni England, Liverpool, Manchester United fi Chelsea mallatteessifachuuf kan yaadaan yoo ta'u qubannaan Ekitike garuu St James Park Newcastle United ta'uudhaaf dhiyaate. Dhufu Champions League Europa irratti kan hirmaatu Newcastle United lammii France umrii 23 Hugo Ekitike Euro miliyoona 80 mallatteessifachuun murteesse. Taphatichi waliigaltee waggaa 5 mallatteessuuf dhimmoota dhuunfarratti yoo waliigaluu jijjiirraa kana xumuruuf dubbi fixaansaa Newcastlein jira. Kilabiin ijoollummaa isaa Paris Saint-Germain ammoo gatii gurgurtaa taphaticharraa harka 20 ni argata. Newcastle dursees Anthony Elanga Nottingham irraa yoo mallatteessifatu bara 2022 paawundii miliyoona 63 Alexander Isak Sociedad irraa mallatteessifatan riikaardii kilabichaati. Frankfurt keessatti hanga Omar Marmoush amajjii darbee Manchester Cityf mallatteessitu qindoominaa uumaniin kan yaadatamu Hugo Ekitikeen Premier League England fi Champions League Europaan taphachuun abjuusaati. And look at the freedom there, and Ekitike has leveled it. Hugo Ekitike, it's 3 games for him. Arsenal Christian Masqueré mallatteessifachuuf waliigaleera. Arsenal lammii Spain umrii 21 kana Valencia irraa mallatteessifachuuf Euro miliyoona 20 waliigale. Kilabichi jalqaba Euro miliyoona 15 dabalataan Euro miliyoona 5 Valencia fi kaffaluuf yoo waliigalu Christian Masqueraan waliigaltee hanga bara 2030 mallatteessaa jedhamee eegama. Christian Norgard, Martin Zubimendi fi Kepa Arrizabalaga kan mallatteessifate Arsenal Noni Maduekeef qorannoo fayyaa gochuu xumure. Jijjiirraa Victor Gyokeres xumuruu fi dubbii fixaan taphatichaa London jira. Arsenal jijjiirraa taphatichaa irratti Euro miliyoona 63 fi dabalataan Euro miliyoona 10 kaffala jedhamee eegama. Garee ofii cimsachaa kan jiru Arsenal turbee kana keessa jijjiirraa taphattoota 3 ni goolaba jedhamee eegama. Arsenal baasii fi galii kilabichaa wal madaalchisuuf Leandro Trossard paawundii miliyoona 20 gurguruu akka barbaadu The Guardian gabaase. Jijjiirraa ganna kanaan kilaboonni Premier League England hanga yoonaatti paawundii biliyoona 1.3 ol baasuu Sky Sport gabaaseera. Shaampiyooniin addunyaa Chelsea paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 18 baasuun yoo dursu Liverpool paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 16.5 baasuun itti aana. Bournemouth fi Wolverhampton Wanderers gurgurtaa taphattootarraa ganna kanarraa paawundii miliyoona 10 itti dhiyaatu argachuun kilaboota bu'aa guddaa argatani. Jijjiirran taphattoota ganna kanaa goolabamuuf guyyoota 48 hafa.
kilaboonni kaaba London Arsenal fi Tottenham Eberechi Eze Crystal Palace irraa mallatteessifachuuf fedhii qabu. Manchester United Brian Mbeumo Brentford irraa mallatteessifachuuf walii galuun himame. Abdurrahman Amin. Arteta and Sarr to his right. Also Munoz to drill it. Eberich Ezen taphattoota bara darbee Crystal Palace shaampiyoonii FA akka ta'uuf gargaaran keessaa tokko. Taphatichi amma kilaboota magaalaa Londaniin barbaadamaa jira. Shaampiyooniin liigii Awurooppaa Tottenham kana booda taphataan inni mallatteessisuu barbaadu Ezedha. Taphatichis eessayyuu haa ta'uu deemee kilaboota gurguddoodhaaf taphachuuf fedhii qaba. Tottenham dursee taphataa West Ham United Muhammad Quddus mallatteessisuun isaa ammoo carraan Arsenal Eze mallatteessifachuu bal'aadha jedhamaa jira. Ezen bara darbee Premier League'dhaan Crystal Palace'if goolii 8 galchuun 8 hiriyoota isaatiif mijeessuun yeroo gaarii dabarse. Amma Arsenal taphataa sarara jidduu gara fuulduraatti siqee taphatu Eze mallatteessifachuuf fedhii qaba. Arsenal ammallee Rodrigo Real Madrid irraa mallatteessifachuuf fedhiin qabus olaanaadha. Dabalataan Anthony Gordon Newcastle United irraa, Rafael Leo AC Milan irraa taphattoota Arsenal waliin maqaan isaanii ka'aa jirudha. Taphattoota kanneen keessaa tokko yoo argate ammoo Gabriel Martinelli fi Leandro Trossard keessaa tokko gadhiisuuf dirqamuun mala. Liverpool ammoo taphataa Crystal Palace Philippe Matita mallatteessifachuuf kilabicha waliin haasaa eegaleera. Lammii Firaansi ganna 28 kana gara Anfield Road fiduudhaaf bakka buutonni Liverpool Paarisitti dubbii fixaa taphatichaa waliin mariirra akka jiranis gabaafame. Manchester United ammoo Brian Mbeumo Brentford irraa mallatteessifachuuf walii galeera. Akkuma waqtiin jijjiirraa jalqabeen taphaticha mallatteessifachuuf yeroo lama gaaffii dhiyeessee Brentford kan dide Manchester United amma taphaticha fudhachuuf walii gale. Mbeumonis taphataa Manchester United ta'ee hawwii isaa dhugoomsuudhaaf hanga walii galteen kuni xumuramuuf ariifateera jedhame. Taphataan sarara fuulduraa Napoli lammiin Nigeria Victor Osimhen ammoo dhaabbiidhaan Galatasaarayiif mallatteessuuf itti dhiyaateera. Osimhen wiixata kaleessaa shaampiyooniin Itaalii Naapoliin shaakala yoo hojjetu dhimmuma kanaaf iddoo shaakalaatti hin argamne jedhame. Taphatichi iddoo shaakalaa irraa kan hafeef waraqaa fayyummaa isaa mirkaneessuu harkatti galfachuuf akka ta'e kilabichi ifoomse. Bara darbee ergisaan Galatasaarayiif taphoota 30 taphateen goolii 26 galchuun waancaa 25ffaa liigichaa kilabicha akka fudhatuuf gargaare. Antonio Conteen taphataa kana karoora isaanii keessaa hin qabani. Naapoliin ammoo yuuroo miiliyoona 75 gadi akka hin gurgurre ifoomseera. Abdülkerim hareket alanını kullandı. Baktı içeriye. Abdülkerim yaptı ortayı. Osimhen!